biyya bosonaa fi fincaa laga Leexxis addunyaaf gumaachite UNESCOtti galmoote aanaan Nageellee Arsii biyya muuziqaa Oromoo hiiticha Oromoo turrii addunyaaf gumaachite reegee jedhanii itti yaaman addunyaaf kennite aanaa waan hedduun beekamtu oomishaan beekamtu uummata nagaa barbaadu jaalala qabu hayyuu qabdu argamnee piroojeektii kana isin waliin eebbisuu gammachuun keessan qooddachuu irratti ani waliin kan dhufanis gammachuu guddaatu itti dhaga'ama isinis wal gammadanii jenna. Godinoota hedduun naannoo hedduu keessaa ganda filatamtuu turizimiidhaaf mijattuu taate jedhamee akka addunyaatti moggaasa argattee jirti. Kuni isiniif carraa guddaadha. Ammas irra deebi'ee baga gammaddan baga hojii gammada isin jirtu. Mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa waggaawwan dabran injifannoo booda Ormaata hedduu keessa taa'ee hojiiwwan misoomaa gara garaa hojjechaa harka tokkoon Ormaata isa mudattuun qolachaa hojiiwwan gurguddoo hojjete keessaa guyyaa addaa agarsiistuun ganda Leexxis aanaa Arsii Nageellee irratti piroojeektii naannoo miiliyoona 100tti dhiyaatu guyyaa har'aa eebbisuu dandeenyee jirra. Mootummaan keessan rakkoo siyaasaa, rakkoo dinagdee akkasumas rakkoo nageenyaa fi rakkoo hawaasummaa biyyi keenya qabdu furuuf rifoormii garaagaraa gocee jijjiiramoota gurguddoo galmeessuu irratti argamu. Jijjiiramoota dhufan kunis qabatamaan kan lakkaa'aman uummanni keenyas kan beeku keessattis hirmaatee hojii kan hojjete bu'aa isaas uummatni keenya fayyadamaa ta'ee dhamdhamaa kan jiru akkasumas immoo biyya badhaatee fi addunyaa irratti beekamte dorgomte dorgomuu dandeessu uumuudhaaf badhaadhina waliigalaa milkeessuuf hojii guddaa hojjechaa jira. Dhiheen uummata keenyaas milkaa'ii kanaaf iddoo guddaa qaba. Piroojeektii guyyaa irraa eebbisaa jirrus hirmaannaa uummataa fi mootummaa keessanii kan milkaa'e waan ta'eef uummanni gandoota jahaan piroojeektii kanarraa fayyadamoo taatanii baga gammaddanii nuus gammannee jirraa injifannoon jalqabne kunis itti fufaa jechuu barbaada. Ganna kana qofa mootummaan naannoo Oromiyaa waadaa uummataaf gale hojii qabatamaan mul'isuuf piroojeektoota 27 ol mootummaa Oromiyaatti hojjechuun xumuree eebba qofa osoo hin taane tajaajila uummataaf banaa godhee eebbisuu irratti argamu. Kun immoo milkaa'uu kan danda'e hirmaannaan uummata keenyaa keessa jiraachuusaa fi akkasumas fedhii jijjiiramaaf uummanni mootummaan keenya qabu guddaa ta'uusaa kan ka'e karoorsee ifaajee halkanii guyyaa hojjechuun kalaqaaf ariitiidhaan waan hojjeteef qabsoo hiyyummaa wajjin jalqabnu injifachaa imala gara biraannaatti gochaa jirtu keessuun argamu. Kanaaf piroojeektoonni misoomaa eebbifaman kun rakkoo hawaasa keenyaa furuun jiruuf jireenya uummata keenyaa fooyyessuun
imala baraayinaa eegalle milkeessaa jiraachuu kee kan mirkaneessanii piroojeektoonni misoomaa eebbifamaa jiran kun duudhaa paartii badhaadhinaa obbolummaa bilisummaa kabaja lammiilee waliin jireenya lammiilee akkasumas fedhii uummanni keenya jijjiiramaaf qabu qabatamaan kan mirkaneessanii guyyaa har'aas piroojeektiin bishaan dhugaatii burqaa shookaa yookiis uummata aanaa lamaaniif tajaajila baduu ta'uu isaatiin fakkeenya kanaa ta'uun ni danda'ama. Kanaafuu uummanni keenya hojii misoomaa irratti jalqabe karoora mootummaan keenya gadi buusu hunda fudhatee akka hojii oolchaa jiru ammas gara fuulduraatti cimee kana jedhu oolchu yoo ta'e jijjiiramni gama hawaasummaan dinagdeen akkasumas siyaasaan fiduu jalqabne kan milkaa'u ta'uusaa ibsaa. Gara fuulduraattis rakkoo nageenyaa biyya keenyaa jeequudhaaf qaamolee garaagaraa asirratti socho'an uummata keenya dararaaf oolchaa jiran naannoo kanattis sochii garaagaraa gochaa waan jiraniif uummanni keenya cimee diina uummata keenya balleessuuf misooma uummata keenyaa balleessuuf jiruuf jireenya uummata keenyaa balleessuuf waliin jireenya uummata keenyaa addaan jijjiiruuf socho'u irratti qabsaa'ee of keessaa baasee bilisummaa isaa eeggatee akka hirmaannaa uummataatii fi piroojeektii idilee mootummaatiin eebbifamaa jira. Kuni waan guddaadha. Barreewwan asiin dura piroojeektiin naannoo xiyyeeffatanii kennaniif ofii isaaniitti barbaadan kennaa ture. Yeroo ammaatti garuu otoo akkas hin taane mootummaan keenya mootummaa keessan waan ta'eef keessattuuyyuu akkuma isin itti wareegamtan, itti miidhamtan, sammuudhaan itti rakkattan kana mootummaa keessan wareegama adda addaa qabattanii fi mootummaa biyyaalessaa hundeessitan rakkoo keessan hiikuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jira. Kana arsii nageelleetii fi fakkeenyummaa garaagaraa kaasuun danda'ama. Qabsoowwan keessattuuyyuu qabsoo diddaa wayyaanee wajjin fincila garaagaraa abbaan keenya arsii nageellee gandaan hin beeku fincila gaggeeffamaa jiru keessattuuyyuu yeroo sanitti snaayipariidhaan ulee qabatanii wayyaanee afoo dhaabbatanii falmii hedduu warra gaggeessaa ture keessaa arsii nageellee isa tokko. Kana qofaa miti hayyoonni garaagaraa biyya kanaa ba'an keessattuuyyuu barnoota isaaniitiin mootummaa kana gaaffiiwwan garaagaraa gaafachuun hidhamuun dararamuun biyya alaatti akka baqachan gochuun keessattuu ijoollee keessan barsiisachuudhaaf fakkeenya guddaa waan qabdaniif akkaataan isin mootummaa chaalenjii tokkoota paartii qormaata itti ta'aa turtan iddoo olaanaa qaba. Naannoo gochuudhaaf eegumsa barbaachisu bulchiinsa barbaachisu piroojeektii kanaaf gochuudhaan akka irraa fayyadamu dhaamsa dabarsaa nus isin waliin gammachuu keenya hirmaachuu keenyatti gammachuun dhaga'ame irra deebi'eessuu barbaada. Galatoomaa ulfaadha. Aanaan arsii nageellee fakkeenyummaa kana qabdi. Keessattuuyyuu guutuu aanaa arsii nageelleetti gara jedhamuun nageenya amansiisaan qe'ee keessa jiru kana sirriitti itiffachuu, tursiifachuu, gaaffiiwwan qabdan ammoo mootummaan keessa sadarkaadhaan akka isin hiiku abdii godhachuudhaan waan amma jalqabne kana jijjiirama amma argine kana mootummaa keenya amma kichuu mul'ate kana faana dhaabbannee itti cinee